Yesus Kiristoos cubbuu dhala namaatiif du'eemi. Eeyyee. Kanaafuu cubbamaadhaa mi'eeti har'as. Cubbuutti walaba baheera karaa dhiiga isaa. Halluu baheera Kanaafuu ati cubbuu qabda moo hin qabdu? Dhiiga isaatiin qulloomne cubbuu qabna turre garuu dhiiga isaatiin warra hin qabu jedhi qulqullaa'e. takkaan hin qabanaan jedhi. Hin qabu ammatti qulqullaa'eeran dhiiga isaatiin. Qulqulloytee okay yoo ragaa sii kennee akkaati sobdu wangeelliin sobda siin jedha cubbuun qabnu yoo jenne soboodha jedha dhugaan nu keessa hin jiru jedha. Akka nu hin banneef inni barsiisaa keenya waan ta'eef barsiisa. Soba no wangeela si dubbisaa qofa. Naa dubbisi. Xuruuttani fasii godha kutaatti dubbistu irratti ati na dhaggeeffannaan. Okay wangeelli si bira ni jira? Annin qaba. Jiraachuun ni jira dubbisuuf garuu haalli mijataa miti. Anaa dubbisa jee dhaggeeffadhu. Abee na biraan deemina abee kooti nama waaqayyo dhaggeeffadha. Gurbaan kun cubbuun qabnu jedhee akka itti sobu wangeelumaatu sobaadha jedheen sobaa siin jedha wangeelli kan keessa. Dhaggeeffadhu. Akka jedhu. Ergaa Yohaannis isa duraadha. Tokkoffaa ergaa Yohaannis isa duraa 1:8 irra dhaggeeffadha. Abbee kootillee na dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo na hiika yookaan okay isa duraa 1:8 akkana jedha. Akkana jedha dhaggeeffadhu. Yohaannis meeqa affaadhaan banuu jiru obbo? 1:8 kun kana cubbuu hin qabnu yoo jenne of sossomne dhugaanis nu keessa hin jiru jedhe Phaawulos. Mee gararraa isaa dubbisi gaa sirriidha. Gararraa dubbisi naan jedha gararraan. Dhaggeeffatu waanti qajeelchuu qaba. Maali aboora gaasi deebise amma ati sobdee moo nutti dhuga dubbatte amma dide gararraa dubbisi. Soota baba stop take it off. Gaafaan gararraa dubbise jala dubbisi naan jetta. Gaafaan jalaa gubbaa dubbise. Akkasumatti maaliif dubbate? Maaliif dubbate? Saba kamitti dubbate? Eenyuudhaan cubbuu hin qabne ilma namaa ta'ee cubbuu hin qabne hin jiru jedhe cubbuu kan hin daleen Yesuus. Hatta Yesuus mataan isaa namummaa isaatiin ilma namaa ta'ee ilmi namaa hundi cubbamaadha jedhe Yesuus. Phaawulos akkas jedhe. So amma ati cubbuun qabu naan jette qulqullaa'aadha cubbuun qabu naan jette maaf sobdaati? Akkin itti qulqulluu ta'e siif himu? Maaf sobdaan siin jedhe wangeela akka keetiin gaafa akka wangeelaa si gaafadhe maaf nu sobda? Hin sobne. Kuno ayee Phaawulos hin sobde akkana jedhe. Cubbuu hin qabnu ati cubbuun qabu naan jenne? Akkaataan itti cubbuun qabne siif himuuf deema barra. Dhaqeema dubbifatta ofii keetii baaste. Laala akkas hin jenne cubbuu qabda moo hin qabdu naan hin qabu naan jenneeti. Hin qabu akkaataan itti hin qabne sitti ragaan fide ati akkaati sobde ragaan fideemi kuno. Suma dhaqee naa dubbisa akkaan cubbuu hin qabne. Dhaggeeffadhu kanuma fudhadhu dura wangeela fi quraanaa miti. Cubbuu hin qabnu yoo jenne of sossomne jedhe boo. Of sossomne dhugaallee nu keessa hin jiru jedhe boo. Eenyu sossobdee amma? Ani moo? Ati na hubanne na dhaggeeffadhu maalan siin jedhe beeki. Awoo firaa gara abbee nagaan siif haa ta'u ati dhiisi jira. Ishee kana fudhadhu gaa. No. Unuma liqimfama utuman jaallatinne utuun jaallatin liqimsita bannaati. Aboo ati if sossobuu jirta malee nuu miti war jiksa. Rakkoon qabu. Hin qabu cubbuun qabu naan jedhi meera deebi'e ammas. Cubbuu qaban ture garuu karaa dhiiga isaa bilisa baheera amma cubbuu. Hin qabu jedhe eega Yesuus hin qabduu mi cubbuu. Kana barbaadame laasitu kanaafan sila si qeeqeeman. Tafadhu ati nagaan siif haa ta'u si jaalannaati akkasumatti naa jiraadhu. Eenyu abbi nagaa. Galatoomi it's okay. Umaatu waliin rakkinu waliin dhabnu. Alla. Maa namni kana diduun jirana. Maal wangeelatti amanaa jedha. Dubbii waaqayyoo fudhadha jedha hin fudhattanii. Maa didduu? Isa fudhachiisaa taaree abbu muwaazi. Lucky, maal jedha seete? Isa fudhachiisaa ta'a kunooti dhugaa baartaam. Ana nyaatu si deebisa waaqayyo si deeffata. Si keessaa dubbachaa raam dhugichi. Mataa jabaatte malee. Mataa jabaanne hin qaba. Wallahi mataa jabaatte. Wallahi hin jabaanne. Kunooti gartokkee macaafa qulqulluu dhugaa baata. Ati amma cubbamaa miti naan jettu.
Cubbamaa miti yoo naan jettu akkamiin godha? Lukaas ja'a 46 gubbaarratti Yesuusi maaliif yaa gooftaa naan jettu Akkas. dubbii koo isin eegdanii jedhe. Namni dubbii koo eegee hojiirra oolchuu waan inni fakkaatu isinitti himaa jedha. Kanaatiif namni cubbuu sirriidha. Cubbuu ilmaan namootaaf. Cubbamaa ilmi namaa guyyaarraa cubbuu dalaga. Kanaatiif dubbii waaqayyoo inda'uun fakkeenya 28 lakkoofsa 9 gubbaarrattis namni seerata waaqayyoo irraa gurra isaa qabu namni seerata waaqayyoo hin dhageenye kadhanni isaatu cigaamaadha jedha. Lafa seerata waaqayyoo eeguun hin jirretti lafa seera waaqayyoo eeganii deddeemuun hin jirretti al tokkichaa cubbuu kiyyaaf du'e jedhee cubbuu dalaguu waan barbaade dalaguun hin danda'amu nama gaafachiisa. Eebbifame. Kanaatiif Cubbuu keessaniin duutu jedhee bari Yesuus Kiristoos. Cubbuu keessaniin duutu jedhee bari. Wanke kakuma ofaa keessatti ilmi cubbuu abbaan baadhatin abbaan ka ilmaan baadhatin hundi keessanuu cubbuu keessaniin duutu jedhe itti akka ofiif itti gaafamtan. Iskeel gubbaarratti dubbatee jira. Garuu Ayuudotaan boqonnaa 8 lakkoofsa 25 gubbaarratti ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuudha baattanii cubbuu keessaniin duutu jedhe. Inni iddoo kanatti immoo Ayuudotaan waa'ee eenyummaa isaatiin wal qabsiisee kan inni dubbate. Egaa Ayuudonni kan isaan beekanii isaanuma gidduutti ilma Maaram, ilma Yoosef jedhanii waan isa beekaniif akkaataa sanii waan isa ilaalaniif egaa ati eenyu yaada jedhu yookaan gaafii jedhu kaasanii isa gaafatanii mee Abbu Ziyaad jedha gaafii isin gaafachuu fanan. Ayya. Nabiyyu Muhammad eenyutu erge? Rabbiitu erge. Rabbiitu erge ergamaa rabbiiti. Ergamaa rabbiiti. Eeshi laa ilaaha illallah Muhammad guugaa Rasulullah yommuu jedhu Nabiyyu Muhammad ergamaa hallati jechuudha mitiire. Ergamaa Allah. Maaliif rabbiitu erge naan jettaree? Ma rabbi ergere rabbiitu isa ergate. Muhammad ergamaa rabbiitu jira. Muhammad illee ergamaa rabbiitu jira. Akkuma Yesuus. Ani Waaqayyoon erge jedhu. Waaqayyoon akkasitti erge jedhu. Eeshi hallano rabbii fi halla kana meeddana baasi hallano. Afaan Oromootiin Allaan uumaa waa hundaati jechuudha. Allaan jechuun maqaa isaati. Atu maqaa qabdaa? Hallan maqaa uumaa waa hundumaati hallan. Yaahween fi Waaqayyo maali? Yaahween kakuu moofa keessatti Yaahwee jedhamee waamama. Eenyu Yaahween? Waaqayyoodha. Yesuusii mitimi? Waaqayyo isa adda akkuma magartee Allah jettuu fi eenyu Waaqayyo jettu malee maqaan rabbi sanuma Elohim jedhama wacha keessatti afaan Arabiffaatis Allah jedhama warri gala afaan Ibruutii fi afaan Arabaa wali gala obboleeyyani. Eeshi Elohim jedhama sirriidha Ibraayisiidhani. Eeshi hallan immoo afaan maalitiin? Arabiffaan. Eeshi egaa rabbiin waa hunduma uume jira jenneerra. Shakke qaba. Eeshi rabbiin kuni yookiin haallan kuni ani haallanii isa kana uume jira jedhee lafa inni itti dubbate yookaan immoo anatu waan kana uume jira jedheetu dubbatee jirra. Allahu khaliqu kulli shay jedha Quraaniyaa uumaa waa hunda. Haallan Quraan raafete. Quraan irraamee haallanii uuma waa hundaati. Si baasa. Eenyu telefoona qaba obbo? أستاذ كما كورمي فان كبو لكن عربي فان أيوة كم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة زمرة يا جاتهم إلى بس أكس أما سنجت أنا شرت لا لا تون دندايو كده قرآن كم دامو Quraan أستاذ محمد
Baafa Bilbila irraa hin qabu. Bilbila irraa hin qaban. Bilbila immoo ittiin fayyadamaa jira. Welcome si wana re. Mushkila. suuraa 39 lakkoofsa 60 banadhu. Tuufa koppiliin godhame. Sanuma. Ustaaz Muhammad harkaa qabdanii? Oh shit. Afaan Oromoo illee? Isa videoon baasne sana malee accounting ko. Kootu akkaawuntii saniin kootu akkaawuntii saniin kootu. Tap gora. Akkaawuntii saniin kootu. Abbee ragaa akkuma gaafatetti deebii argatta inshallah. Lakkoofsa tokko barreessu Ustaaz Muhammad. Yaa ta'u ishii ayyee agasitti gaafii biraa gaafachuun hin danda'a. Gaafadhu sanuma kata wadin gaafadhu. Atakka shakkiin qabu. Ishii egaa Yesuusii ani karaadhaa jireenyadha. Dhugaadha si jedhee jira. Ayyee. Mitiire? Hallanoo ani karaadhaa jireenyaa dhugaadhaa jedhee jira. Allaan hin jedhu akkamiin Allaan ani karaadha jireenya hin jedhu Waaqayyoon ani karaadha jireenya hin jedhu Waaqayyo karaan si galuu qaba karaan galmaa miti kallattii itti dhayxuun sanii amma fakkeenyaaf ani galma yoon ta'e ati karaa natti dhufuu qabdu Waaqayyoon bakka itti dhaqani malee Waaqayyoon karaa miti jedhu wangeela irrattis hin jedhu Quraan irrattis hin jedhu. Abbummaas egaa gaafiin ani isin gaafadhee ani karaadha jireenya dhugaadhas jedhee jira. Because Yesuus nama once okay Waaqayyoon abbaan akkas jedhee beeka. Koi. Dura weessi galchuuf. Injenne yoo ta'e Waaqayyoon wangeela keessattis Quraan irrattis hin jedhu hin jennellee takka. Hin jedhu. Waliigalee Waaqayyoon jedhu akkas. Dhageeffadhu. Maaf jennaan Waaqayyoon. Oh my God. Allahnis hin jenne Waaqayyoon wangeelaatis hin jenne. Hin jenne jennee adabarru bira ishii. Okay, wangeela irratti fidi bakka Waaqayyoon itti ani karaadha ani dhugaadha Waaqayyoon jedhe. Koi ani koobe Waaqayyo jedhe siin hin jenne be. Duuba maa gaafatare hin jedhu Waaqni uumaan tokkichi kan Yesuus erge kan Abrahaam erge kan Nabi Muhammadis erge hin jedhu ani gaartee karaadha hin jedhu lillee hin jenne hin jedhullee because si galuu qabdi galmaa fi karaan si galuu qabdi. Inde Nabi Muhammad ko Nabi Abrahaam ko kan erge ko be Rabbi isa Yahweh isa jiraata jedhamu El Shaddai jedhamu erge ko Nabi Muhammad ko eenyu Abrahaam kan erge ko Yesuus kan erge eenyu Yesuus kan erge medis okay ati Yesuus waaqa jettee amantaasa Yesuus nama guutuu waaqa guutuu. Okay Yesuus erge lakki. Okay eenyutu erge Yesuus jalqabumaa jalqabee jiraata kan ture. Jiraata sin jenneen eenyu Yesuus erge? Abbaatu erge. Abbaan san eenyu maqaan isaa? Abbaan inni immoo abbaa waa hunduma uume Waaqayyo. Elohim Yesuusi? Elohim jechuun Amaaliikti jechuudha ko. Elohim Yesuus Elohimi? Yesuus eeyyen. Eeyyen. Fide ragaana kan. Saba guddaa kana qabamte rabbe abbichuu biyya bulcha jedhe ati TikTok irratti hin sobin hin waraabamta si kan lakkisani kiristaanonnis hin dhiisu hin miti okay waan sin jedhe Yesuus ati okay Waaqayyo abbaan waaqa guutus nama guutuma waaqa bicha lakki Waaqayyo guutuun inni hafuura hin mul'atu hin qabamu hin argamu kan hin mul'anne san waaqa guutuudha moo waaqa irroo araa inni waaqa maal waaqa irroo jechuun gimmaasha Waaqayyo lakki akkas jedhamu hin jiru. Okay Waaqayyo isa hin mul'anne sana malee Waaqayyo ni jira kan biraa? Waaqayyo kan biraa hin jiru. Amen. Kanaafuu Yesuus waaqame furu qulqulluu waaqaa miti ka. Yesuus immoo waaqummaa Yesuusi waaqni inni mul'anne suni karaa Yesuusitiin mul'ate. Haa mul'atu Waaqayyoo miti ka. Karaa isaatiin mul'ate Qolaasiyaas. Okay karaa bilbilaatiin ammani karaa bilbilaatiin yoo mul'adde karaa imootiin yoo mul'adde karaa TikTokiin mul'adde ani nama sadii. Qolaasiyaas ragaas kenna. Qolaasiyaas dubbii Phaawulos dhiisime dura.
waan jedhe amma gara maaliitiin hin jira gara manii mul'achuu jira amma Ati kinoo fuula miidiyaa fodda miidiyaa maal jedhu maqaan isaa TikTokii gara TikTokiitiin gara gara Facebookiitiin yoo dhufee akkana mul'adhe gara YouTube'iitiin akkana mul'adhe ani nama sadii moo nama tokko bo. Okay waaqayyoon gara kallattii hundaan mul'ate san tokko moo sadii Tokko. Goobas waaqayyoon tokkicha ilma isaa kan erga sana eenyu Yohaannis 3:16 waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa gartee biyya lafaa amma jaalatutti maarreef kan jedhu sana Yohaannis 3:16 waaqayyo kami Waaqayyo isa mul'anne sana. waaqayyo isa mul'anne sana meeqa waaqayyoon inni mul'anne sana meeqa Tokkicha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6. Qorontos waan Phaawulos narraa dhiisi waan Yesuus dura dubbachuudha wangeela Yohaannis Ragaadhaan. Dubbi Phaawulos ati dubbi ergaa Phaawulos na fidu deemtamoo ergaa Yohaannis wangeela dubbi Yesuusi ani macaafa guututti ergaasa macaafa fi wangeela jira bar macaafa fi ergaa macaafa jedhuu fi Yohaannis wangeela kan jedhu jira waan jedhe dubbiin Yesuus biyya lafaarra barsiisaa ture kallattiidhaan Maatiyos Marqos Luqaas Yohaannis keessa jirti Qolaasiyaas Ximooxiyoos keessa jirtu walii galee wangeela biran irratti waaqayyo irra walii galaarra dhugaa baatee deemta parsantii akka keessaa baate amma parsantii amma 5 illee baa jirta keessaa heddumataa jirti waan jedhe waaqayyoon tokko waan jedhe Yesuus akka waaqa qabu ni amantaa gara waaqa keessanii gara waaqa kootii jedhe maanaa dubbisa Yesuus ati waaqa ni qabda waaqni kee eenyu Yesuus waaqni kee Yesuusi waaqayyoon Yesuusoo namummaa isaa keessa jira waaqayyoon Yesuusoo waaqayyoo kootii fi keessan jedha waaqayyoon Yesuusi kee kami namummaa isaa keessa jira eenyu akkas jedhe wangeelatu jedhe wangeela sana eenyu dubbate eenyu dubbate sii kennu ragaa niin beeka eenyu dubbate ergamaa Phaawulos Yesuus hin dubbanneemi arraa osoo Yesuus jiraate sin dhiisu wallahi maaliif because soberra kaa'u jirta ka maala soba kaa'ee akka jedhu Yesuus Kiristoos waa wangeelli jedhu siin jechaa jira kobe waa wangeelli hin jenne Abbumaas ayyaa abet baay'ee namatti toltan dhugaa Abbumaas baay'een si dinqisiifadha al tokko mee carraa xiqqoose na diddeebarati si diduu otoo hin taane baay'ee natti tolte eda moo gadda Sayyid Faanaa wajjin wal hubachuu hin dandeenye wal hubachuu dadhabdu iyyuu akkasittiin wal gaafatamaa akkasittiin deebifama seera isaa eeguun kee baay'ee na gammachiiseera garuu amma fakkeenyaaf jecha dubbatte irratti waan gabaabduu tokko waa wal amannee anis gara riba kootii atis abbaa barsiisuu dandeessan barsiista inni dide immoo didu waan gootu hin qabdu ga'ee irra jiru himuudha anis ga'een irra jiru sitti himuudha yoo dhageessan dhageessa fakkeenyaaf amma waan dubbachaa jirtu kana ati rabbitti amantanii Rabbi sitti dubbatee naannootti dubbachaa taati. No wangeela. Isan jenne isa wangeelaa miti. No rabbi namatti hin dubbatu. Isaan sin natti dubbatu. Ayyee maali Phaawulos hayi mormi tareeti yoo kun haasaa harta. Ani waan caafame waan Yesuus caafame uummanni fura gurguruun gaggeeffame caafirraa hin dubbisu jira. Ani waaqayyoon na dhufee na dubbatu hin jiru. Phaawulos waaqayyoon itti dubbatu hin jiru. Maaliin gaggeeffamte maniyaa isaan? Eenyu akka isaan jedhan afur qulqulluu jedha ka Yesuus akkas hin jenne bar. Ishaan keessanoo fakkeenyaaf amma adamfaan quraanarraa fakkeenyaaf. Sammuu qabaachuu foonii fi afurri kee wal keessa jiraachuu. Amma na dhaggeeffadhu ustaas Abbuu Muwaaz. Amanaa fi abbee addaan obaastee barate yoo raftee obboruu dhufta. Walitti deebitu bannaati nama rariyaasaa keetu bannaat tanya. Waan sirraa hubachuu barbaade Abbuu Muwaaz beekaa nama.
Ayyee. Amma fakkeenyaaf sheekanii qabdan miniire. Hin qaba. Amma sheekii keessanii gaafa isin barsiisu karaa qajeelaa isin barsiisanii. Eeqa. Bakka nus Paawuloos faan karaa qajeelaa akkamittiin gara abbaa akka dhannu daandii isa kamirra akka deemu qabnu nu Ani sheekan barsiisan. hordofu bara. Okay. Ati barsiisaan kake barsiisaas naan jettu anarraa bara anoo garraami kan jedhe Paawuloos moo Yesuusi? Yesuus Kiristoos. Barsiisaan kan kee Yesuusi moo Paawuloos? Yesuus Kiristoos. Tole dubbii Yesuustu dursa moo dubbii Paawuloos? Dubbii Yesuustu dursa. Amen. Yesuus Kiristoos waaqaan qaba jedha. Hin fudhatamoo hin didda. Yesuus Kiristoos waaqa qaba. Waaqa qaba. Amen. Kanaafuu waaqayyootu waaqa qaba moo namaatu waaqa qaba? Uumamaatu waaqa qaba moo waaqayyoon qaba moo waaqayyootu uumama qaba? Gaaffii bareedduudha asirratti sirriima jettee sii deebisee nafis waan na dhaggeeffattu qabda. Hin rafta. Na gammachiise rafi mee atillee waaqayyoollee na gammadu. Ameen ameen nu gammachiisa waaqayyo. Fakkeenyaaf uumamatu waaqa qaba malee uumamni ofii isaatii waaqa miti. Akkasii miti. Eeyyee. Tole Yesuus akkana jedha gara waaqayyoo kootii fi keessanii ol naan baa jedhe Yesuus kan kee ati waaqa jettuun waaqni kan kee waaqa qabu moo hin qabu? Waaqi kan koo ofiima isaayyuu waaqa waaqi kan biraan hin jiru ofii isaa tokkichumadha. Yesuusiif waaqa moo nama? Waaqadha. Waaqayyoon kan kee waaqa qabaame? Waaqayyoon kan koo ofiima isaatii waaqa malee waaqa kan biraan qabu. Injil afaan Oromooti waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti ol naan ba'aa jedheetti abboon margee maqtale. Waaqni kan kee Yesuus waaqa qabaa miti waaqa biraa? Waaqi koo waaqa kan biraan qabu waa'ee waaqa koo Afaan Oromooti waaqayyoo koo jechuun maalatu noo? Bar inni nuuf fakkeenya ta'uudhaa fi bifa foonummaa uffate malee. Fakkeenyaa miti. That's not the metaphoric fakkeenyaa miti. Waaqayyoo koo jechuun amma fakkeenyaaf yaa gartee waan akkanan jedhe kun jiksaan kun obboleessa kootii fi obboleessa abbeeti yoon jedhee namatti hime maal naa taataati? Maali? Jiksaan obboleessa kooti jedhee yoon abbeetti hime anaafeeti maal walii taana? Obboleeyyan ka. Goobas Yesuus Kiristoos waaqayyoo kootii fi keessan yeroo jedhu anaas Yesuusi dabalatee ilmi namaa kun hundi waaqayyoo waliin qabnaami Yesuus jedhi. Yeroo itti maaliif akka jedhe seete? Aboo waan itti jedheef hin jiru bira hin gaafanna gaafa garree gaafanna. Siingalle kaa'ee kanaaf siingalle barreeffameera. Akka siigalee naa himi Yesuus Kiristoos waaqaan qaba jedhee moo hin qabu jedhenne? Akka naa galettan siimaa na dhaggeeffadhu. Akka wangeerra caafametti waaqayyoon qaba jedhee moo hin qabu jedhe? Sababiin inni waaqayyoon nan qaba deefansi ibsuu barbaade. Akka wangeerra caafamee jirutti Yesuus Kiristoos jiksaa koo wangeela yoo diidde malee waaqayyoon qaba jedhee moo hin qabu jedhe Yesuus? Akkasittiin illee nu battu siifa banu sammucha. Yesuus dhaggeeffadhaa jiran. Ummanni Islaamni osoo arra gartee udaan nyaadhaa quraan isaanii jedheen nyaatee isin argise. Isin wangeela ittiin amantanii bar. I don't know why. Udaan nyaadhaa de? Osoo quraanni kiyya udaan nyaadhu naan jedhe naan nyaadhaan. Ati wangeela Yesuus Kiristoos hin fudhattu dubbii Yesuus dubbii Phaawulos malee. Wangeelaan si dubbisa ija kiyya dura jira. Yesuus Kiristoos waaqayyoon qaba. Iddoo isaa cuqaasi. Iddoo isaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 akkana jedha. Yesuus macaafichisa kamiidha? Macaafichisa kamiidha? Macaafa Pheenxeedhaa kajaatame jedhama Wangeela Yohaannis. Maal jedhama? Meestii dudda isaa nutti argisiisi. Yohaannis fakkaatanii kan ba'an baay'ee jira. Dhaggeeffadhu bana dhokeeyye. Na sobsiisa achi booda anaa sobee viidiyoo asirrattiin ani islaama mitiin jedhaa yoon sobee waan hin jirre. Okay. Dhaggeeffadhu akkana jedha. Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Eenyuudhaan jedhe? Yesuus ilma moo abbaadha? Eenyuudhaan ana hin qabin jedhame? Wanti sii galee jira achitti. Achitti wanti sii galee jira. Dhufuu jira qoo hin xumurre sagalee waaqayyoo afaan hin dubbatin nama waaqayyoo hin rafta. Waan hin deekkamu waaqayyoon si deekkama. Algaarraa akka ganama kaatee barii obboroo argitu biiftuu baate. Okay akkana jedha. Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe. Yesuus abbaadha moo ilma? Eenyuudhaan ana hin qabin jedhe? La ilaha sayxaanaan oddee fi dubbisi Maariyaam Magdaleenaan maal kanaafuu si gala keetiin si gala warqee rafi ammaati gimmaash
raftee jirta gimmaasha na waliin haasawaa jirta. Adillee birramneen guutummaan dhibbaa dhibbatti si duukaa hin jira bar. Tijaala dabbo ana dhiisi bas na rakkite dhugaa rabbi wangeelas didde. Maal afaan arabaas dubbatu jira afaan oromooti ileeffisum oromoo no. Okay abbe. Abbuwaas. Maaliif quraana afaan oromootti nu hiikuu dadhabdanii icciitii dhokataan jira kanaaf quraanni afaan oromoo hin jira kun si garsiisu afaan oromoo jira arraa miti ishee maamalataa waggaa jira qabaanu jira qabaanu jira qabaanu aboo nurra bustanii miti qabaanu jira haa ta'u akin sobi ni jira kun quraanni si garsiisa dhaabbadhu jira qabaanu way Koi gosa meeqan si garsiisa maqaa isa jira qabaanu application jira qofaan maal jira dhiiro isii mul'ata isin mul'atu kamera kiyya Ni mul'ata. Ni mul'ata. Kamera shirin godhu ring I don't know egaa gartan yeree maal godharen kuno isa jiraame gurbaan dubbisi boo Jala kana jira haar guute jima. kuno laali afaan oromoo sheekh Muhammad Rashaad nama waaqessan kaala farratti Baga dhuftan jaran koppiliin godhame roobsaan kana dubbisame ustaas nagaa gaafata. Naatti boo isin moo jideemaniini dhaggeeffadhatte boo roobsaan dubbadhu nagaan siif haa ta'u. Nagaan siniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaadha. Galata isa. Penteedha moo ortodoksiidha roobsaan? Bartuu Yesuusi. Bartuun Yesuus kam Maatiyoos maali kudha lama kaa bartuun Yesuus biyya lafaarra hin jiranii boqotanii. Jara duwwaadha. Garuu sababii ajaja abbaa isaanii dhaga'uu didanii fi fakkeenyaaf ati abbaadha mini abbaadha yaa mana kee keessatti abbummaa gooftummaa mana keetii si fudhatee jira. Anaa qaba hundaa'u mana kee siin ala namni ijaaree mana sana keessatti gooftummaa mana irratti kan qabu siidha. Isa booddee gaafa ijoolleen keessi kun si abboomamuu didanitu gatii isaan badii balleessanii murtoo itti laatteeti. Akka isaan dhumaniifitu yookiis abiddatti akka isaan darbamaniif murtoo itti laatte. Saniin booda murtoon erga itti laatame lafa kaame sana keessaa erga gadi baafamanii addaan baane jechuudha. Isa uume kana isa isaan uume kana immoo garaan gaddeetu karatti dhiifamuun ta'u fala fale. Erga itti laatame. Karattiini murtoo sana jalaa fakkeenyaaf amma akkuma biyya lafaa kana irratti yakka tokko gaafa yakkamu murtoo sitti murtaa'aa dhaxxeemma hidhamte irraa hidhamtee mirataa kan jedhamu dhiifama kan jedhamu hin jiraa miire. Achi booda yakka yoo mana hidhaa amata kudhan si murteessan murtiin gatee cubbuu yakka keetii amata kudhan yoo si murteessan achi booda gubaate ati yakkamaa mitiimi. Sii dhiifame yakkamaa miti otoo hin taane yakkamaa miti dhiifama sii ta'e jechuudha wanta ati balleessite sun. Yakki san irraan buune hin buune yakki san irraan bu'u. Yakki sun irraa bu'a. Hin bu'a tole. Hayyee. Kanaatiif egaa maal godhe abbaan inni uumaa waan hundumaa ta'e kuni. Yakka ammas dalagee. Ammas itti faradama. Okay tole. Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eemi. Yaa otoo achi hin gahin egaa waan ifa sii godhee dhufa ammas. Hin dheerestee natti dheerestee bar. Dheeraadhaan bira ga'amu dubbichumatu warqeeku. Ammas deebitee cubbuu dalagde eenyu sii du'a. Isa kanarratti maal dubbate egaa beektaa?
aarsaan lammataa sababii cubbuutiif dhiigi bu'u hin jiru jedhe ittuma gaafatamna firdii fudhan al tokko sila dhiigi isaanuu dhangaleera. Siifiyyuu dhangala'eera dhiigi Kiristoos. Siisa falmu kanaaf dhiigi Kiristoos dhangala'eera. Otuu sitti himamuu siif mataa hundumaaf dhangala'e dhiigi Kiristoos. Adiif gurraachaaf eenyuufi. Ati amma cubbuun qabdu? Nan qaba sirriitti. Kanaafuu bilaashuma boqote kaa Yesuus. Bilaashan boqonne na furuudhaaf boqote. Bilaasha boqote. Cubbuu Bilaashan boqonne. Maa? Ragaa jira isa kana. Hai. Abbummaa.